Mootummaan Itoophiyaa ijoollee waraana keessa jiran irratti marii bifa addaatiin mari'achaa turte goolaba akka itti goote odeessi keessoo biltsiginnaa jalaa baate ni mul'isa. Maal mari'atanii fi maal irratti walii galan kan jedhu guutuu odeeffannoo keenyaa keessatti qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Dr. Abiy Ahmed diiyaasporaa hundaan waraqaa eenyummaa faayidaa jedhamtu akka baafatan labsii dirqamaa labsee jiraachuu odeessi keessoo PP ni mul'isa. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF qabxii 4 baaseen waan dhiyoo Dr. Abiy Ahmed dubbatan irratti deebii kenne. Yooyaa harka fuunyaa shamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Kun hangafoota oduu keenyaati. Oduu kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroo qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Gara guutuu odeeffannoo keenya osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya odeeffannoo keenyas hamma xumuraa dhaggeeffadhaa yaada keessanis koomentiidhaan nuuf kenna. Gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Dhiyeenya kana mootummaan biltsiginnaa ijoollee waraanaa keessa jiran irratti addatti bifa dhoksaatiin mari'achaa akka ture odeessi keessoo biltsiginnaatii bahe ni mul'isa. Mariin kun maal irratti gaggeeffame, akkamitti gaggeeffame, maaliif gaggeeffamuu barbaachise waraana irratti dhoksaadhaan kan jedhu odeeffannoo tokko keessaan nu gahee jira. Odeeffannoo sanis akka ittaanutti isiniif dhiyeessaa, isinis hamma xumuraan faana tura. Odeeffannoon nu dhaqqabdee akkas jechuudhaan eegalti. Ijoollee Oromoo waraana mootummaa keessa jirtu maraaf biltsiginnaan ijoollee waraana keessa jiran irratti marii bifa addaatiin mari'achaa turte goolaba akka itti goote odeessi keessoo biltsiginnaa jalaa baate. Sababni marii kanaas ijoolleen waraana mootummaa keessa jiran kan sabaan Oromoo ta'an waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiru, kan sabaan Amaara ta'an immoo faannootti harka kennachaa jiru. Nuti asuma bira teenyee akka nama waraana qabuutti dhaadachaa jirra. Garuu waraanni keenya badee dhumaa jira jettee marii gochaa turte. Kanas bifa kanaan goolabdee jirti. Ijoollee Oromoo taate hunda tokko lamaan fudhannee hundayyuu gara lola daangaatti ergina. Lola faannoo Tigraay, Eertiraa fi kan kana fakkaatanitti ergine lolchiifna malee ijoolleen Oromoo yeroo dhiyoo keessatti waraana bilisummaa Oromootti makamtee nu harkaa dhumti jettee murteessite. Namni odeessa kana nuun gahee akkas jedhama. Hubachiisa. Ijoolleen sabaan Oromoo taatan Oromiyaa keessa jirtan hundi keessanuu biltsiginnaan lola isin hin ilaallannetti isin oofuuf waan karoorfatteef yeroo gabaabaa keessatti tooftaa mataa keessaniif fayyadamuun akka achi baqattan ergaa keenya isiniif dabarsina. Kanaaf ijoolleen Oromoo waraana mootummaa keessa jirtan yeroodhaan of baraaraa isiniin jenna jechuudhaan keessoo biltsiginnaatii ergaa kana nuun gahanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa namni ergaa kana keessoo biltsiginnaatiin nuuf ergee jira. Nutis gurra keessanitti isinitti jabaa jennee jirra. Ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Odeeffannoon keenya itti aanu mootummaan Itoophiyaa diiyaaspooraadhaan waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa jedhu akka baafattan jechuudhaan akka dirqisiisaa jiru kan dhagahame. Maaliif dirqisaa diiyaasporaan dijitaal ID kana maa yoo baafate maal mootummaa fayyada kan jedhu waan odeeffannee qabna. Odeeffannoo san akka ittaanutti isiniif dhiyeessi. Abiy Ahmed diiyaasporaa hundaan waraqaa eenyummaa faayidaa jedhamu akka baafatan labsii dirqamaa labsee jetti odeessi keessoo. Abiy kan maaliif dirqamaan godhuu barbaade? Rakkoon hamtuun hedduun yeroo ammaa kana Dr. Abiy Ahmed mudatee jira. Isaan keessaa tokko kasaaraa dippiloomaasiiti. Abiy biyyoota lixaa biratti hedduu kufee jira. Diiyaasporaan biyyoota lixaa keessa jiran of keessaa baasanii hedduu rakkatee jira. Kanaaf ID faayidaa jedhamu kanaan yoo fudhatama argadhe waan jedhuuf sochii kana eegaluu isaatu mul'ata. Lammaffaa kasaaraan siyaasaa guddaa keessa jira. Muummichi ministeeraa kasaaraa guddaa siyaasaa keessa jira. Keessattuyyuu erga Jawaar dhiyeenya kana hayyoota sabaa fi sablammoota of cinaa hiriirsuun marii tokkummaa gaggeesse as Abiy Ahmed kasaaraa guddaa keessa jira. Biyya keessatti maqaa mariitiin gaafii hojjettoota mootummaa gara deebisuuf yaalee harkaa fashalaa'eera. Mana barii bakka bu'oota uummataatti yaadota qalbii lammiilee hatan dhiyeessuuf yaalee innis homaa hin jijjiirre. Kanaafuu ajendaan faayidaa kun karaa ittiin qalbii uummataa burjaajessu ta'uu isaatu nutti mul'ata. Sadaffaa immoo diinagdeen biyyattii akka kufee jiru ragaan dhaabbilee garaagaraa ni agarsiisa. Karoora malee dhaabbilee mallaqa idil addunyaa, baankii addunyaa fi IMF diinagdee biyyattii keessa galchuun liqimsiisuu isaatiin gatiin bittaa qarshii gadi bu'uu irraa darbee biyya akka kuftu gochaa jira. Maarree kufaatii kana irraa dandamachuudhaaf maqaa ID faayidaa jedhu kanaan ID faayidaa jedhu kanaan bu'aa dhuunfaatiin diiyaasporaan gowwoomee mallaqa dhangalaasu yoo jiraate jedhee yaalee gochuu isaa hubachi.
akka maddeen jedhametti yoo diiyaasporaan ID faayidaa kana baafateef lafa manaa fi iddoo hojii kennuu fi haalota adda addaa ni mijeessina jechuudhaan gowwoomsaa eegaluu isaanii maddi odeeffannoo keenya kun ni dubbata. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufeetti jira. Odeeffannoon keenya itti aanu dubbiiwwan dhiyeenya kana Dr. Abiy Ahmad dubbatan irratti addi bilisa baasaa uummata Tigraay Gabrasiyoon Gabra Miikaa'eliin durfamu deebii kennee jira. Isas kan gurra isin buusnu ta'a. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isin samma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Yeroo ammaa uummanni Tigraay ta'ee TPLF fedhii waraanaa hin qabu jechuudhaan addi bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF beeksise. Dhaabni naannoo Tigraay keessa buufate kun ibsa qabxii 4 baaseen dhiyoo ministeera muummee Abiy Ahmad paarlaamaatti dhiyaatanii dubbachuu isaa bu'uura godhachuudhaan ibsa baasuu hime. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad torbaan kana paarlaamaatti dhiyaachuun dubbii taasisaniin uummanni Tigraay tasaa waraana hin fedhu jechuudhaan dubbatan. Naannoo Tigraay keessatti lolli akka hin uumamne abbootiin amantaa baasiiwwanii fi qaamoleen dhimmi isaan ilaallatu hundi amanamummaan hojii akka jalqaban jedhanii turan. Naannicha keessatti lolli hin uumamu yoo ta'eef isa kana dura waan caaluuf dursanii dhaabsisuun barbaachisaadha jedhanii jiru. Muummichi ministeera naannoo Tigraay keessatti qawween tokkollee akka dhuka'u fedhii hin qabu jechuunis ejjennoo mootummichaati. Uummanni Tigraay waraana bu'aa kamiyyuu hin arganne barruun lola hin fedhu jedhu fedhii mootummaas ta'uu dubbatanii jiru. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad dubbii muummichi ministeeraa dubbatan kanaan TPLF ibsa baaseen muummichi ministeeraa gama Tigraayin tilmaama dogongoraan biyyoota biraa abdatanii fedhii waraanatti deebi'uu jira jedhanii jiru jedhe. Hojiirra oolmaan waliigaltee Pirootoriyaa baay'ee harkifachuu fi rakkinoonnii fi qormaatan waliigalticha ifatti cabsan baay'atanis ammallee gama Tigraayin qophiinis ta'ee fedhiin waraanaa hin jiru jedhe. Gareen TPLF Gabrasiyoon Gabra Miikaa'eliin durfamu gaafiin keenya guddaan qe'eerraa kan buqqa'e akkaataa waliigaltee Pirootoriyaatiin qe'eetti haa deebi'uudha. Kun ammoo fedhii waraanaa hin agarsiisu jedhe. Pirezidaantiin duraanii bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa kanneen buqqa'an qe'eetti akka hin deebine kan danqee gartuu TPLF Dr. Gabrasiyoon hoogganamu jechuudhaan kana dura himatanii turan. Osoo kun kanaan jiru TPLF fedhiin uummataas ta'ee hoogganaa Tigraay rakkinoonni haaraa fi kanneen bulan mootummaa federaalaa waliin mariin furamuu kan danda'an jedhe. Waamichi muummichi ministeeraa taasisan deeggaruun qaamoleen waamicha taasisameef waan barbaachisaa hunda akka godhan ni gaafanna jedhe ibsi bahe kun. Ibsa kana irratti uummanni bulchiinsa Tigraay TPLF akkasumas hoogganoonni Tigraay daandii nagaan ala fedhanis ta'ee qophii waraanaa akka hin qabne qaamoleen hojiirra oolmaa waliigaltichaa hordofanii fi hawaasni idil addunyaa fi dhugaa lafa jiru kana akka taajjaban gaafanneerra jechuudhaan goolabe. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaannee hanganuma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa kenna. Waan wajjin turtaniif galatooma ulfaadha.